Seenaa gabaabaa miseensa ABO fi gameessa Oromoo Jaal JAFAAR ABRAHIM UTTO fi imala qabsoom. Namoonni bilisummaa sabaatiif lubbuu isaanii aarsaa godhanii darban seenaa gootummaatiin bara baraan ni yaadatamu. Dacheen Oromiyaadhaa tan jalqabumaa Waaqni uumamaan badhaasee ganamumaan ilmaan Oromootiif kenneedha. Dachee Oromiyaa badhaatuu tanarrattis jaarraawwan hedduuf ilmaan Oromoo kan hiddi isaanii kuushirraa argametu irra jiraachaa as geemu. Sirnaa fi hooggansa mataa isaatiin akka sirna gadaatti dachee Rabbiin isaaf kenne irratti ofii isaatii muree murteeffachuun bilisummaa isaatiin Waaqa itti amane gabbaraa ardaa barbaade keessa jiraachaa jireenya isaa oofachaa jiraata. Haa ta'u malee haalli adaduma yeroon jijjiiramtuun jijjiiramaa adeema. Haaluma kanaan jaarraa lamaan duratti yeroo humni gabroonfattoota nafxanyaa kaabaab SEENAA irraa ka'uun meeshaalee ammayyaa fi aadaatiin gara giddu galeessaa weeraruuf dhufu ummanni Oromoos akkaataa isaaf mijaaween waan danda'uun dura dhaabbatee ofirraa qolachaati ture. Booddeerra garuu meeshaalee ammayyaa bara sanaa fayyadamuun gabroonfattoonni nafxanyaa kaaba Itoophiyaa irraa lafa ganamaan Waaqni Oromtichaaf kenne tana weeraree qabachuun Oromoota jaarraawwan hedduuf safuu fi hoode isaatiin nagayaaf kabajaan irra jiraachaa turan gabroonfattoota nafxanyaa kanaan weeraramuu qofa osoo hin taane dhuunfatamuudhaan sirna aadaa afaan eenyummaa fi amantiin isaaniitis gabroonfattoota Habashaa kanaan oolee osoo hin bulin saamamuu eegale. Uummanni Oromoo haalli kun waan itti ulfaateef alagaa lafaa fi lafee isaa cabsee isa gabroonfatee tole jedhee takkaa jilbiiffatee hin teenye. Barootuma sana keessaas gootoowwan ilmaan Oromoo kan dacheen Oromiyaa biqilchite qabsoo haalli yeroo gaafattu gochuun diina biyya isaanii afaan qawweetiin weeraree qabate wajjin wal'aansoo bilisummaatiif weerartootaan kokkee wal qabuu eegalan. Wal'aansoon kunis bifa bittinnaawaadhaan qabsaa'ota Oromoo roorroo sirna gabroonfattootaan buluu diddaaf caakkaa seenanii akka shiftaatti ilaalamaniin gaggeeffamaati ture. Uummanni Oromoo erga kiyyoo harqoota gabroonfattootaa jalatti kufee as qabsoon inni godhaa ture bifa qindaawaan waan hin turiniif faffaca'uun qabsoo kanaa injifannoo barbaadamu argamsiisuun diina isaanii irratti akka isaan injifannoo hin gonfanne taasisaati ture. Kanumarraa ka'uun qarooleen sabaa rakkoo kana hubachuun qabsoo Oromoo mataa walitti qabuun caayaa takka jalatti deebisuuf fala akka ta'e hubachuun bara 1973tti dhaabaa ABO jedhamu hundeessaniiti turan. Kanumarraa ka'uun ilmaan Oromoo kumaataman lakkaawaman kanneen cunqursaa fi miidhaa saba isaaniitiif hirriiba dhaban kutaalee Oromiyaa garagaraa keessaa dhaabaa ABO kana jalatti gurmaa'uun gabroonfattoota afaan qawweetiin Oromiyaa weeraree dhuunfatee jiru afaan qawweetiin burkuteessuun
Oromiyaa walabataate dhiigaan daangaa sararanii ijaaruudhaaf maatii fi haadha warraa jaallatan lakkisanii bosona Oromiyaa filatan. Qabsaa'onni bilisummaa Oromoo bosona Oromiyaa maandheeffachuun diina kuffisanii kufuun wareegama lubbuu kaffalanii dukkana gabrummaa uummata Oromoo irraa saaquuf bahan kan dirree qabsootti achi buuteen isaanii dhabamte tokko lama miti. Qabsaa'ota lubbuu isaanii saba isaaniitiif aarsaa gochuun gara qabsoo hidhannootti makaman kana keessaa qabsaa'aa fi miseensa baa'oo Jaal Jaafar Abrahiim UTTO nama tokko ture. Jaal Jaafar kan dhalatee guddate godina Harargee Bahaa Afran Qallo Dadar Onoo Borraa Araddaa Nadhii Galaansad ganda Bereentootti akka lakkoofsa Habashaatti bara 1925 abbaa isaa Abrahiim UTTO fi haadha isaa Aishaa Kabiiraa irraa dhalate achumatti guddate. Jaal Jaafar Abrahiim uumamumaan nama gamnummaa qabuu fi jeena namaatti ture. Cunqursaa fi miidhaa uummanni Oromoo ardaa fi qe'ee isaa irratti sirna Habashootaatiin irra ga'u boqonnaa waan isa dhoorkeef waan qabu gurguree galaa qabsoo godhachuun qabsootti makamuu akka qabu lubbuu isaa irratti murteesse. Jaal Jaafar Abrahiim bara 1990 takka keessa akeekaa fi kaayyoo adda bilisummaa Oromoo jalatti qabsaa'ota yeroo sanii waliin qabsoo hidhannoo gaggeessuuf dirree qabsoo seenam. Jaal Jaafar Abrahiim qabsoo hidhannootiin cinattis gama diinagdeetiin nama waraana adda bilisummaa Oromoo utubaa ture ta'uutu himama. Yeroo waraanni adda bilisummaa Oromoo yookaan WBO'n bosonatti beelawes nama yeroo takkatti sangoota lama qaluudhaan waahillan isaa waliin jiraniif gumaachaa turee fi sanbira darbuun gameessa qabsaawaa Oromoo kan ture Jaal Buruusoo Boruutiif qawwee bituudhaan hoodho mana teessee hin du'ini deemii diina kee ajjeesi du'i jechuun qabsootti akka inni seenu nama taasise ta'u seenaan ragaa baham. Akka namoonni itti dhiyeenyaan Jaal Jaafar Abrahiim beekan jedhanitti akkuma ifiif karaa diinagdeetti dhaabicha utubaa turetti dhageettii fi ulfina hawaasa naannichaa biratti qabuun hawaasa naannichaa irraa loonii fi re'ee guuruudhaan galaa qabsoo adda bilisummaa Oromoo taasisuu irratti nama qooda leencaa bahaa ture jedhan. Jaal Jaafar Ibrahiim dhaabicha keessatti ergama garagaraa fudhachuun wallaansoo qabsoo kuffisanii kufuu yeroo dheeraadhaaf gaggeessaa kan ture yoo ta'u akka lakkoofsa faranjootaa bara 1995tti qabsoo hidhannootirraa gara maatii isaa keessatti deebi'uun maatii isaa waliin jiraachaa ture. Jaal Jaafar Ibrahiim nama jabaa naannawa sanii yoo ta'u akkuma inni hawaasa naannichaa jaallatu hawaasnis isa jaallate ture. Jaalalaa fi kabaja uummata biraa horate kanaanis nama ol dhabe wal mufate manguddummaadhaan araarsuudhaan hawaasa keessatti nageenya akka bu'uuf shoora taphachaa nama ture ta'uutu himama. Jaal Jaafar Ibrahiim UTTO haadha warraa isaanii aadde Aishaa Kabiiraa irraa horuudhaan abbaa ijoollee 10 ta'uu maatiin isaanii dubbatu. Ilmi isaanii tokko miseensa waraana adda bilisummaa Oromoo kan ture ajjeefamuu Jaal Jaafar Ibrahiimiin dura yeroo mootummaa ce'umsaa san ji'a 2 dura lola irratti waraana mootummaa ce'umsaatiin ajjeefamuu seenaan ragaa bahamu. Jaal Jaafar Ibrahiim akka lakkoofsa Habashaatti bara 1987 yeroo mootummaa ce'umsaatiin biyyattiin weeraramaa turtetti miseensa adda bilisummaa Oromooti jechuudhaan basaastuun mootummaa namni maqaan isaa Makliidim Destaa jedhamu bulchaa aanaa Dadar kan yeroo sanii Abdii Abdulluu jedhamutti himuun bulchaan aanichaa kunis yeruma san waraana mootummaa wayyaanee itti erguudhaan manaa fuudhanii haga bara 1995tti mana hidhaatti dararaa fi reebicha hamaan humna mootummaa wayyaaneetiin irratti gaggeeffamaa kan ture yoo ta'u bara 1995 booda ammoo Jaal Jaafar Ibrahiim aanaa Dadar kiyyoo ganda Quuhii iddoo jedhamtutti geessuun rasaasaan dhawanii haala suukanneessaa ta'een ajjeesanii erga darban boodallee hawaasni naannichaa akka hin awwaalle dhoorkuun reeffa isaa waraabessa nyaachisuuf yaalanis hawaasni guyyaa itti aanu erga waraanni iddoo sanii deemee fuudhanii awwaalanii akka turan maatiin ragaa bahum.
Yo